Yoyyaa harka fuunee daawwattootaa fi hordoftoota AGM akkam jirtan nageen rabbii guddaan bakkuma isin jirtanitti isinirraa haa jiraatu jecha AGM irraa arras haasawaa gabaabduu haala yerootti irratti yaada mataa kiyyaa isiniif qooduuf dhufe wanti beekamuu qabu qophiin kuni oduu miti gaazexeessummaa bifa gaazexeessummaatiin osoo hin ta'in yaada mataa kiyyaa haala yerootti irratti isiniif dhiyeessuu dhufe jechuudha. Andirqamni kiyya guddaan akka dirqamaatitti ofirra kaayetiin hin deemu maa inni andirqamni akka ilma Oromoo tokkootitti narra jira jedheetiin ofirra kaayetiin guyyaa guyyaadhaan deeggarsa nama tokkootiin alatti maali nama tokkootiin alatti guyyaa guyyaan uummata kiyyaaf uf qabee wanti ani hojjedhu hojii gaazexeessummaati. Hojiin gaazexeessummaa odeeffannoo biyyaa, odeeffannoo kutaalee Oromiyaa, odeeffannoo waa'ee siyaasaa, odeeffannoo waa'ee Itoophiyaa, odeeffannoo waa'ee qabsoo Oromoo, odeeffannoo waa'ee gama aadaa, odeeffannoo waa'ee gama misoomaa, odeeffannoo gama hundaan jiru waa'ee saba Oromoo ilaallatu gurra isin buusa. Gaaris haa ta'u badaa ka Bilxiginnaas haa ta'u ka Abaa'oo ka Kaafaa'oos haa ta'u ka Faabaa'oo ka hundaatu gurra isin buusa. Ka Amaarallee ka Abin maan taane ka Nafxanyaa Bilxiginnaa wala Jaankaa Jibuutii hunda gurra isin buusaa jechuudha. Sanbira darbee odeeffannoo waa'ee Afrikaa keessatti odeewwan jajjabni yoo ka jiraatu taate gurra isin buusaa jechuudha. Ammas kaluu kana waa'ee doonii Evergreen jedhamtu kan Suez Kanaal keessatti rakkattee biyya Masrii keessatti Suez Kanaal jechuun bishaan bakka bishaan daldalli addunyaa gurguddaan ittiin darban keessaa tokkodha. Inni sun abbaa qabiyyeen isaa abbaa Masriiti, biyya Masriiti. San fakkeenya akka isan faa isinitti himaa waa'ee addunyaa, waa'ee Ameerikaa, waa'ee Chaayinaa faa isinitti himaa. Arramootu kana miti garuu wanti namni beekuu qabu hojiin kiyya guddaan odeeffannoo isin biraan gahuudha. Odeeffannoon sun gaarii ta'uu mala, badaas ta'uu mala. Ani dirqamni kiyya odeeffannoo isin biraan gahuudha. Odeeffannoon sun waa'ee Bilxiginnaa ta'uu mala, waa'ee Abaa'oo ta'uu mala, waa'ee Kaafaa'oo ta'uu mala, whatever. Ani dirqamni kiyya waan ta'ee isin biraan gahuudha. Kun dirqama kiyya arramootu isa kanarra waa'ee adda ta'e waa'ee siyaasaa irratti haala yeroo irratti waan tokko tokko isin wajji haasa'uu barbaade. Dhiiroo bara halaka keessa jirra bara halaka hamaa keessa jirra. Paartileen Oromoon akka sabaatitti hamma tokko qabsoo Oromootiin qabsoo Jawaarfaatiin qabsoo Oromoon hundi taasiseen qabsoo keessaa qeeroon Oromoo lubbuu itti wareegen ifa hamma tokko argee jira jechuudha. Garuu ifni suni akka yaadame sanitti deemaa hin turre bilisummaan waggaa tokko dura jiruu fi har'a jiru garaagarummaa qaba. Har'a dhiibbaa Bilxiginnaatu jira. Bilxiginnaan waan Oromoo hunda to'atteeti jirti, waan Oromoo hunda dhuunfatteeti jirti, poolisii Oromiyaa hunda dhuunfatteeti jirti, waajjiraalee hunda dhuunfatteeti jirti, qonnaan bulaa hunda dhuunfatteeti jirti, kaan mallaqaan kaan immootu siyaasa ofii amansiifattee to'atteeti jirti jechuudha. Har'a Bilxiginnaan biyya san keessatti humna guddaa qabaa jechuudha. Nuhoo warri mormitoota maaliif humna kana dhabne dhiiroo? Maaliif dhabne? Bara amma meelaa lama filannoon as deemaa jira. Filannoon as deemaa jira. Paartileen siyaasaa Abaa'oon faan Paabaa'oon faan jechuun mee maqaan yoo amne Jawaar Muhammad irraa kaasaa Daawud Ibsaa itti aansaa Kamaal Galchuu itti aansaa Leencoo Lataa itti aansaa Diimaa Naga'oo itti aansaa Galaasaa Dilboo itti aansaa Abbaa Nagaa Jaarraa itti aansaa Araarsoo Biqilaa itti aansaa jarri kunniin qabsoo Oromoo keessatti warra umrii dheeraa qabanii jechuudha. Warra dhalachuu kenna Jawaar malee yoo Jawaar taateen dhalatti kunniin dhalachuu kennan dura warra qabsoo Oromoo kana keessa jiranii jechuudha. Warra akka Leencoo Nagaa, warra akka Diimaa Naga'oo fi Leencoo Lataa fa'aa isaan ifatti gabbaanii TV irratti mootummaa kana bira dhaabbataniyyuu warri kunniin qabsoo karaa nagaa biyyatti deebinee hirmaachuudhaaf biyyatti gallee jedhan qabsoo karaa nagaatiin namni yoo qabsoon karaa nagaa cufaa taate qabsoo qawwee filataa jechuudha. Kanaaf isaan biyyatti deebi'anii wanti hundi akka isaan eegansan hin taane abiyyi siyaasa garagaraa dalaguudhanii isaan kana hunda tapha siyaasaa keessaa baaseetii jira jechuudha. Waan nama ajaa'iba. Jawaar Muhammad faa hin hidhee, Baqqalaa Garbaa faa hin hidhee, Hamzaa Booranaa faa hin hidhee, Dajanee Xaafaa faa hin hidhee, Maraaraa faa qullatti hambise, Jawaariin faa Baqqalaa faa biraa hidhee Maraaraa qullatti isaan hambise. Maraaraan garana deemuu hin danda'u, garana deemuu hin danda'u. Maaliif harki mirgaa isaa irraa murame, harki bitaa isaa irraa murame, miilli isaa irraa murame, kana eenyutu irraa mure? Bilxiginnaa irraa mure jechuudha. Siyaasaan irraa murte kana. Siyaasaan Jawaariin faa yakka isaan hin dalaginiin himattee hidhaatti ol darbite.
Baqqalaa yakka inni hin dalaginiin himattee hidhatte ol darbite. Wanni sun qulqullaa'eetiin adeemsa mana murtii keessa darbee wani jechuudhaaf kunooti waggaaf deemaa jechuudha. Hanga manni murtii waan san qulqulleessee takka Jawaar faan bilisa takka ammootu yakka qabdan jedheetiin irratti murteessine. Kinooti amma waggaaf deema. Waan baay'ee nama ajaa'ibu. Gama biraatiin dhaabbileen siyaasa Oromoo akkuma alatti tokkummaa didanitti gaafa biyya galanillee tokkummaa didan. Dhaabbileen Oromoo ABO'n gaafa biyyaa bahu bara 1991 dhaaba tokko ta'ee biyyaa ba'e. Gaafa biyyatti deebi'u 9 ta'ee biyyatti gale. Osoo biyyatti hin galiin diyaaspooraan Oromoo kun dhaabbilee Oromoo tana kadhatee rabbumaa jedhaa tokko ta'a rabbumaa jedhaa tokko ta'a. Artistoonni Oromoo kun sirbanii rabbumaa jedhaa tokko ta'a rabbumaa jedhaa tokko ta'a. Didan dhaabbileen siyaasa Oromoo kun akkuma tokkummaa didan sanitti asii hurrisisanii biyyatti galanii jechuudha. Biyyatti isin galan tokko ta'a dhaabbileen siyaasa Oromoo tokko ta'a yoo tokko hin ta'ini rakkoodha yoo tokko hin ta'ini siyaasa injifachuu hin dandeettanii yoo tokko hin ta'ini mootummaa injifachuu hin dandeettanii lakkaa Jawaar lakkaa Kamaal lakkaa Daawud lakkaa Maraaraa lakkaa Baqqalaa lakkaa Kamaal lakkaa Jawwee Kenna lakkaa tokko ta'a harka wal qabadhaa lakkaa Lammaa harka wal qabadhaa kanatan didan tokkummallee didan KFO'n kophaa fiiga ABO'n kophaa fiiga PABO'n kophaa fiiga ABO'n tokkoomee kophaa fiiga ABO'n qaama ce'umsaa kophaa fiiga paartileen xixiqqooleen birallee kophaa fiiganii jechuudha. Rabbi kophaa kopharra nu dhayabbo tokkuma nu gochuu dide tokkuma ta'uu dide abbo jaarmiyaaleen siyaasa Oromoo kunniin deemnee amma kinootii bilxiginnaadhaaf karaa bannee jechuudha. Humna keenya silaa tokko taanee waan feene gochuu dandeenyu san faffacaafne jechuudha. Faffacaafne. ABO'n tokkoome ka abbaa nagaa jaarraatiin hoggofamu ABO'n qaama ce'umsaa ka Kamaal galchuu paartileen kunniin ulaagaalee filannoo irratti ittiin darbuu dandeettan ittiin hirmaachuu dandeettan guutuu hin dandeettan jedhamanii hafan. Paartii Kamaal galchullee filannoo irratti dorgomuudhaaf ulaagaaleen guutuu si barbaachisu hafa yookaan sadarkaa naannootti dorgomii jedhanii yookaan federaalatti dorgomuu irratti ulaagaalee siyaafutu jira jedhaniin. Ulaagaalee san guuteeraa jedhaan inni isin hin guunne jarri immoo ulaagaalee suni guutameera jedhanii waraqaatti galallee laalaniitumaan ulaagaaleen hin guutamne yookaan naannootti dorgomii jedhaniin osuma akkas jedhan osuma lafarra isa dhiiban kinootii hanga ammaa deebiin hin kennine illee filannoo irratti hin hirmaatu. ABO'n qaama ce'umsaa filannoo irratti hin hirmaatu. ABO'n tokkoomee filannoo irratti hin hirmaatu. KFO'n filannoo irratti hin hirmaatu. ABO'n Daawud Ibsaa filannoo irratti hin hirmaatu. ABO'n Araarsoo Biqilaa filannoo irratti hin hirmaatu. Oromiyaa irratti Dr. Abiy Ahmad kophaa isaa dorgomaa jechuudha. Rakkoo kana hunda maaltu lale nuti tokko ta'uu dide osoo nuti tokko taane osoo nuti harka wal qabanne osoo siyaasaaf jecha maqaa wal balleessuu dhiifne siyaasaaf jecha wal abaaruu dhiifne siyaasaaf jecha diinummaa walitti moggaasuu dhiifne jarana nu hundu Oromoodha. Oromoof qabsoofna Oromoof hojjenna erga Oromoof hojjenne tokko haa taane osoo tokko taane akka deemnu taate arra rakkoon kun hin dhalatu. Arra Wallagga irratti Bilxiginnaan badhaadhinni Oromiyaa jedhan suni kophaa isaa dorgoma. Hararge irratti Arsii irratti Baale irratti Gujii irratti Boorana irratti bakka hundatti Jimmatti badhaadhinni kophaa isaa dorgoma jechuudha. Paartiin Bilxiginnaa kophaa isaa dorgoma kophaa isaa mo'ata jechuudha. Sagalee takka osoo namni harkaan fudhatin. Osoo garuu Jawaar Muhammad Baqqalaa Garbaa Hamzaa Booranaa fa'a asiin Maraaraa Guddinaa fa'a asiin Daawud Ibsaa fa'a asiin Araarsoo Biqilaa fa'a asiin Abbaa Nagaa fa'a asiin Kamaal galchuu fa'a siyaasaaf jecha wal dhiibuu dhiisanii maqaa hin jirre walirra kaa'uu dhiisanii wal jibbuu wal dhiibuu dhiisanii osoo tokko ta'anii harka wal qabatanii ara rakkoon kun hundi dhalatu jechuudha. Humni kun silaa Oromiyaa miti Itoophiyaa miti Afrikaa warraaqsuu danda'a. Jawaar Muhammad fa'a Baqqalaa Garbaa fa'a Daawud Ibsaa fa'a Araarsoo Biqilaa fa'a Toleeraa Adabaa fa'a Kamaal galchuu fa'a Abbaa Nagaa Jaarraa fa'a Haayiluu Gonfaa fa'a osoo wal arrabsuu baatanii wal madeessuu baatanii amma gariin isaanii gara Bilxiginnaa daaqaa jechuudha. Maaliifii yoo ka garana dhufu taate asiin arraba rooba. Gareen ebaluun deeggaru asiin kan arrabsa. Kanaaf namni kuniin of oolchuudhaaf gara mootummaa achi waan daaqufaa garas faa wanni jedha madaala dhabee jidduu kanatti rarra'ee hafaa jechuudha. Kana maaltu dhale tokkummaa fiduu dhabuu kennatu dhale. Ka hojjennuuf Oromoo ka hojjennuuf Oromiyaa
Kakabsoofnuuf Oromoo, kakabsoofnuuf Oromiyaa. Kana beeknee osoo tokko taane, kana beeknee osoo harka wal qabannee ara rakkoon kun hundi nutti hin dhufu ture. Har'a kinootii hundi keenna bilchiginnaa dirree bilchiginnaa gadhiifnee bilchiginnaan filannoo forfeedhaan Oromiyaa irratti injifachuu. Abiyyi Ahmad kana tapha siyaasaatiin ufii keenna wal nu nyaachise akka nuti tokko hin taane akka nuti kun tapha siyaasaati. Tapha siyaasaatiin nurra aanee kaan hidhee kaan maal godhee filannoo dirree qullatti hambifatee jechuudha. Nu tapha kana beekuu wallaalle. Ammallee taanan yoo tokko hin taane yoo harka waliin qabanne wal arrabsuu dhiifnee wal jala yoo hiyyaane abadan uguruu ga'uu hin dandeenyu, abadan bilchiginnaa jalaa ba'uu hin dandeenyu, abadan bilchiginnaa injifachuu hin dandeenyu. Falli jiru tokko qofa, tokko ta'uu qofa. Anaaf si harka wal qabachuudha. Anaaf si harka wal qabachuudha. Isin lamaan harka wal qabachuudha. Hundi keenna harka wal qabachuudha. Yoo san hin taane bilaasha ifaajinaa jechuudha. Bilaasha yeroo keenna gubnaa jechuudha. Garaagarummaa yaadaa jidduu keenna jiru waliif kabajne waan tokko nu godhu irratti tokko taane wal jibbuu wal arrabsuu dhiifne harka wal qabanne in akkatti wal keessa naqanne harka keenna akkatti wal keessa naqanne yoo deemne qofa bilchiginnaa injifachuu dandeenya. Bifa ammaa kanaan arras boris injifachuu hin dandeenyu yoo tokko hin ta'in. Falli jiru tokkummaadha. Tokkummaa irraa gadi dheessan tokkollee hin jiru. Yoo biyya san bulchina jenne, yoo biyya san gaggeessina jenne, biyya san qabannee akka barbaannutti gaafii Oromoo deebifnee akka jennu taate kophaa fiinee bu'aan tokkollee hin jiru. Waan kana waggaa tokko durallee wamu amma jedhe kana jedhaa turre. Waggaa tokko durallee wamu amma booyaaf kana booyaa turre. Osoo waggaa tokko dura waan kana wal dhageennee tokko taane har'a akkatti filannoo keessaa qullaa hin gallu jechuudha. Hundi keenna paartiin siyaasaa tokko eega paartii siyaasaa ta'e hundaa'e filannoo irratti yoo hirmaatiin maal bu'aan isaa? Maali bu'aan isaa? Filannoon karaan ittiin qabsootu karaa lamatu. Tokko qabsoo karaa nagaa, qabsoo karaa filannoo. Lama mootu qabsoo karaa hidhannooti. Lamaan kanaan alatti hin jiru jechuudha. Qabsoo karaa nagaa kan ofii kennaa wal harkatti qabne kun asiin fiigaa jechuudha sii galee. Bifa kanaan wal cabsine, bifa kanaan wal laamshisine jira kenna. Ammallee yeroon jira. Dhangaa jige hagaa fi ol qabanii jetti Oromoon. Kanaaf hagaaf yookaan ol qabnee tokko taanee adeemnu dhiiroo yookaan bilchiginnaan waan hunda to'attee jirti nu harka. Kanaaf ufitti laafnu jajjabaadhaa harka walaa qabannu kanuma isiniin jechuu barbaada. Daawwattootaa fi hordoftoota keenya kabajamoo odeeffannoo kana isiniif dhaamuu barbaada. Kanaaf tokko haa taanu jajjabaadhaa hedduu isin jaaladhaa. Odeeffannoon amma isiniif dhiyeessuu barbaade kun yaada dhuunfaa kiyyaati. Odeeffannoowwan biraan mootu yeroo biraa deebinee kan walitti dachaanu ta'a. Daawwattootaa fi hordoftoota keenya kun tolchaadha. Dhaamsi kun kadhuunfaa kiyyaati. Guddaa galatoomaa isin jaaladhaa nagaan naa tura.